nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu barnoota kana nu wajjin turuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Akkuma yaadatamu yeroo darbee waa'ee sirna hooggantummaa irratti barnoota isinii fudhannee akka dhiyaannu waadaa isinii galleerra jalqabneerras barnoota keenya gara kutaa 5ffaa gageenyeerra kutaa 2ffaa amma kaafnee isa adeemnu kana garuu waa'ee qoricha barbaaddachuu rakkina hooggantummaa saba keenya keessa waldaa keessa saba Oromoo gidduu jiru kana hundumaatiif qoricha lafatti argannu barbaadaatu tokko lama jennee gara dhumaatti isin fidaa adeemna. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa akkuma yaadatamu barnoota keenya isa darbe irratti waa'ee rakkina hooggantummaan dhibu saba tokko biyya tokkoof hawaasa tokko keessatti kan inni fidu rakkinoota adda addaa olii wajjin ilaallee ture. Keessumaa bara abboota fardii isa jedhamu kana kaafneetu sagalee waaqayyoo keessa bifni isaa maalinni rakkinni isaa maalinni kan jedhu olii wajjin ilaallee miidhaan saba waaqayyootiin mana waaqayyoo irratti geessisu olii wajjin ilaalle. Hoogganaan yeroo dhibu waan gurguddaa lamatu ta'a jenneerra hin yaadatama. Inni jalqabaa namni waanuma jaallate godhaa dura taa'atu hin jiru mootiin waan hin jirreef Israa'el keessa namni waan garaa isaatii waan sirrii isatti fakkaate raawwata kan jedhu sagalee waaqayyoo keessaati ilaalle. Inni lammaffaan immoo yeroo hoogganaan dhibu yeroo mul'anni dhibu yeroo namni dura adeemu dhibu Beetelihemtu beela'a isa jedhuti olii wajjin ilaalle. Beetelihem jechuun mana daabboo jechuudha. Mana daabboo mana quufaatu iddoo beelaa ta'a. Kanaaf dubbii nu ilaalaa jirru kun dubbii salphaa miti jechuudha. Namoota eebbaaf waamamantu biyya beelaa keessa akka jiraatan dirqisiifamu. Biyya sanas gadhiisaniitu gara biyya Mo'aab fakkeenya biyya lafaa isa ta'e akka isaan dhaqanitti sagalee waaqayyoo keessaati olii wajjin ilaalle. Hagamoo wanti nu ilaallu inni guddaan bara abboota fardii kana keessa hojii attamii hojjetama isa jedhu waaqayyo hojii attamii hojjeta. Yeroo hoogganaan dhibee bara abboota fardii ijoollee isaa gatee dhalatu rakkina ijoollee isaa gatti ga'u ilaalleerra waaqayyo immoo yeroo sana hojii attamiiti inni saba isaa gidduutti hojjetu. Kana hubachuun keenya baay'ee seema barbaachisaadha. Maaliif amma wanta keessa jiru kana bifoota bara abboota fardii keessatti mul'atanii wajjin ol bira qabnee yeroo ilaallu duwwaatu rakkinni hoogganaa dhibuu mul'achaa adeema. Malee dubbii nuyi dubbannu kun nama waajjira keessa yookiin ofiisii keessa taa'utu dhibe jechuu keenya miti. Kun akka yaadatamu barbaanna. Nama maqaa geggeessaa jedhee baatee adeemutu dhibe jechuu keenyas miti. Iddoo sanatu vaakiyuumii ta'e jechuu keenya otoo hin ta'in hojichi hojjetamaa jiraachuu fi hin hojjetamin hafuunsaa kan inni ittiin beekamu bifoota kana waldaa waaqayyoo irratti saba waaqayyoo irratti ilaaluutiin duwwaa akka inni ta'e sagalee waaqayyoo waan nutti himuuf ulaagaa safara keenyaati jechuudha. Kanaaf inni nuyi kaasuudhaaf barbaanne waaqayyo gaa bara abboota fardii bifa attamiitiin saba isaa wajjin hojii hojjeta kan jedhu waan gurguddaa sadiitu isa kana irratti tuquu barbaada. Inni jalqabaa Israa'eloonni Iyyaasuu wajjin akka isaan dhufanii Iyyaasuun eega du'eeti booddee bara abboota fardii akka dhalate dubbadheen ture yeroo darbee. Kanaatiif biyya isaaniitti galanii biyya dhaala isaaniitti dhufaniitu akka isaan dhaalaniif itti himamee Iyyaasuun achiin isaan ga'eetu du'e. Yeroo hoogganaan dhibe garuu waaqayyo maal jedhee saba si fuulduraa ari'een baasa jedhee sii kakadhe kana ari'ee hin baasu. Iyyaasuun garbichi koo eega du'e booddee hoogganaan waan hin dhufneef liideriin waan hin dhufiniif sabni kun qixaa'ee ol fakkaatee adeemaa waan hin jirreef diina kana fuula kee duraatii hin baasu jedhe. Baasuu dhiisuu isaa duwwaa utuu hin ta'in rakkinni maalii ba'uu dhiisuu diinota isaaniitiin akka isaan qunnamu isaanitti dubbate. Maal jedhee sabni kun waaqolii isaanii cinaacha keetti akka waraansaa sitti ta'u. Kana jechuun jireenya mo'ichaa hin jiraattu jechuudha. Biyyuma eebba waaqayyoo Kana'aan keetii dhaalii jedheetti nu galche keessa teenyeetu
cinaacha keenya keessaa kan nu waraanutu jira jechuudha hundumaa. Maal dhabne hoogganaan waan hin jirreef isa kan akkasin walirraa hin kunne barbaanna yeroo barnoota kana walii wajjin adeemnu hundumaa sababa hoogganaan saba kana geggeessee yaada Waaqayyoo keessa galchu waan dhibeef waaqeffannaatu dhibe hin jenne walii wajjin waldaadhannee sagantoota waldaa geggeessuutu dhaabate hin jenne Waaqayyo. Otuma dubbiin kun raawwachaa jiru garuu diinota isaanii mo'achuu dadhaban, dhiibbaa gochuu dadhaban, kan ba'u baasuu dadhaban, kan eebba isaanii ta'e harka isaanii jala galfachuu dadhabanii cinaacha keetti waraansa akka isaan sitti ta'an nan godhaa jedhe. Lammaffaa wanti yaadachuun nuuf ta'u inni guddaan yeroo bara abboota firdii kana bara abboota firdii hoogganaatiin jiru isin yaadachiisa. Yeroo bara abboota firdii kana Waaqayyo saba isaa irratti hojjechuu dhiiseetu boo'icha saba isaatii yeroo dhaga'u diinota saba isaatii irratti duwwaa hojjeta. Sagalee kan akkasin gaarii gootanii qabatanii barbaada. Caccabseen iddoo qabsiisee isin agarsiisuudhaaf barbaada. Yeroo isaan maaloo yaa Waaqayyo hin banneeti nu gargaari jedhan Waaqayyo isaaniif hin ka'a. Yeroo ka'u garuu isaan irratti hojjeta otoo hin ta'in diinota isaanii irratti duwwaa hojjeta. Maaloo adaraa kana dhageessan hin barbaada kana. Waldoota keenya keessa haqa hojii Waaqayyo guddaa fakkaatee ni mul'atu isa Waaqayyo diinota keenya irratti hojjetudha. Namni dhukkubsataan tokko waldaa dhufee dhukkubni isaa irraa ka'uun yookiin dhukkubni isaa irraa galagaluun hojii guddaa miti. Maaliif diina isaa duwwaadha kan irratti hojjetan. Waaqayyootiif hojiin inni guddaan garuu namichi mana Waaqayyoo keessa yeroo dhufu dhukkubni eegarraa ka'ee booddee ofii ijaaramuudha. Inni bifa Waaqayyoo hin godhanne taanaan dhukkubni irraa ka'uunsaa Waaqayyootiif waan guddaa miti. Kanaaf yaada kanaa qabachuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Namoonni waldoota addanaas haa ta'u biyya keenyaas haa ta'u seexanni iyyee ba'a. Wanti adda addaa mallattooonni adda addaa hin mul'atu waldaa keessatti. Kun garuu yeroo Waaqayyo diina namaa irratti hojjetudha. Yeroo Waaqayyo nama irratti hojjetu waan ta'uun isinitti hima. Diinni keenya dhiibbaa nu gochuudhaaf yeroo inni akkas dhufu Waaqayyo diina irratti yeroo hojjetu diina hin dhiibaa namichi garuu achumatti hafeera. Amma yeroo diinni dhufee dhiibu Waaqayyo nama sana irratti hojjeta taanaan namichi ol ka'aa diinni isaa addanatti hafa. Kanaaf namichatu guddachaa yaada Waaqayyoo keessa galaa adeema malee Waaqayyo diinaa wajjin wallaansoo hin qabu. Bara abboota firdiitti garuu kun hin ta'u. Bara abboota firdiitti Waaqayyo nama akka Geediyoon kaasaa Israa'eliin garba kan godhatan Miidiyaaniin ari'ee waggaa dheeraatiif immoo nagaa argatu. Sabni garuu iddooma sana jira. Cubbuun sabaa achuma jira. Rakkinni sabaa achuma jira. Ammas immoo Saamsooniin kaase Waaqayyo yeroo isaan boo'an. Saamsoonis warra Filisxeemotaa irratti waan dinqisiisaa hojjete. Mangaagaa harree tokkootiin namoota 60 meeqa ajjeese. Garuu diina saba Waaqayyooti isaan malee Saamsooni saba kana ijaaruu hin dandeenye. Yaada Waaqayyootti galchuu hin dandeenye. Yeroo hoogganaan hin jirre mana Waaqayyootiin saba Waaqayyoo keessatti bifoonni mul'atan bifa akkasiiti. Waaqayyo diina saba isaatii irratti malee saba sana irratti hojjechuu dhaaba. Waan baay'eetti yaaduun nuuf ta'u inni guddaan isa kana dhagaa. Sabni hin guddatu, sabni hin geeddaramu, rakkinuma kaleessaa waggaa baay'ee booddesisuma himannaa, diinuma kaleessaa waggaa baay'ee booddesisuma wallaansoo qabna. Waaqayyo saba isaa irratti yeroo isaan lafa onaa keessa gaara tokkorra waggaa 38 naanna'an akkas jedhe asuma naanna'aa jirtu waan taataniif ka'aa hin ga'a fuula keessan gara gaarotaatti qajeelchaatii gara Kana'aan dhaqaa jedhe. Kanaaf bara kana keessa wanti nu ilaallu inni lammaffaan Waaqayyo saba isaa irratti hojjechuu dhiiseetu diina isaanii duwwaa irratti hojjeta. Inni sadaffaan ilaaluun nuuf ta'u inni guddaan bara kana keessa tokkummaatu hin jiru.
Sabni Israa'el yeroo isaan biyya Kana'aan keessa galan gosi hundumtuu iddoo mataa isaatii irratti dhimma mataa isaatii yaada gosichaatiif ta'u duwwaa irratti fookasii godhe malee Israa'el akka mootummaatti olitti dhuftee bara abboota firdii keessa Waaqayyo waan gochaafii ture tokkoyyuu hin jiru. Kanas immoo bifa kana ofirratti argina waan ta'eef ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Namoonni har'a waldaa Waaqayyoo keessaatiin gosa gosaan naannootiin naannoo irra jalbeeyyuu tarii jecha sasi'anaatiin maal akka jedhamu yoon wallaaleeyyuu kutaa isa xixinnoo magaalaa xixinnootti namni eessaa dhufte jedhee wal gaafachaa kan inni gola isaatti galee jiruuf makinaan isaa guddaan hoogganaan dhibuudha. Yeroo hoogganaan dura adeemu jiraatu namni gurmaa'uu jalqaba. Sabni iddoo tokkotti akka biyyaatti akka saba tokkotti sodaachisaa ta'e ka'uudhaaf kan inni danda'u yeroo hoogganaan ka'ee gara iddoo isaatiitti ol ba'udha. Kanaaf akkuma bara abboota firdii dhumetti Waaqayyo nama akka garaa kootii kan jedhe Daawitiin yeroo kaase hojii jalqabe Daawiti diina saba Waaqayyoo irratti hin turre fookasiinsa. Daawiti sabuma Waaqayyoo irratti ture fookasiinsa. Yaada Waaqayyoo fidatee waan dhufeef taabota sabadee barbaadee fide waaqeffannaa saba Waaqayyoo irraa fagaatee ture deebisee sabni Waaqayyoo ijaaramee waggaa 33tiif eebba takka argee hin beekne keessa sababanni galee fi nama akka garaa kootii Waaqayyoo kan ittiin jedhe hoogganaatu ka'e. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo waan akkasii saba tokko keessatti raawwatu sabni gola keessatti hidhamee jiru keessaatii ba'uu jalqaba. Sassaabamuu jalqaba. Yaada Waaqayyootiin ijaaramuu jalqaba. Kana keessaatii moo'ichi dhufa waan ta'eef Waaqayyo diina keenya irratti yeroo hojjetu nu ijaaruu dadhaba. Yeroo hoogganaan yaada Waaqayyoo qabu ka'u garuu kun hin geeddarama. Namoonni yaada Waaqayyoo jalatti sassaabamuu akka isaan jalqaban sagaleen Waaqayyoo isa kana nutti dubbata. Kanaaf egaa obboloota koo makiniyaatota mallattoota kana eega ilaallee saba keenya keessatti eega ilaalleeti booddee namoonni nuyi wajjin jirru hooggantoota kana nu raawwachuu danda'an immoo miti jedhanii gaafachuun gama keenya jira jechuudha. Waaqayyoon gaafachuun saba nuu kaas, geggeessaa nuu kaas, dura kana deemu nuu kaas jechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo inni hin ta'u ta'e yaada Waaqayyoo isa gad'aanaa keessatti waan qabamnuuf garbummaa keessaa baanee haala isa Waaqayyoo itti gammadaatiin nyaadhaan nuun jedhe sana keessa galuudhaaf rakkanna. Kana gaa obboloota koo inni nu barnoota kanaan tuquudhaaf barbaanna. Gara kamittis hin geessuudhaaf barbaanna. Kana booddee egaa amma rakkinni hooggantummaa kanaan kan morman maal isaan isa jedhu tokko lamaan eega laalleeti booddee qorichi isaa maaliin? Hojiin Waaqayyo narraa eegu sirraa eegu obboleessa obboleettii koo maali isa jedhu kana walitti fidanneetu egaa waan saba keenyaafis nuufis bu'aa ta'e keessaa baafanna. Gooftaan isin haa eebbisu.